haalli biyya keessa deemaa ajjechaan iddoo baay'eetti deemaa jira. Keessaa Ambootti ijoollee baay'eetu dhume amma maqaa naa daddabarsanii jiru. Isheetu Alamuu, Alamaayyoo Oliiqaa, Biyyaa Dabalaa fi akkasumas ijoolleen madaa'anii jiran akka Abrahaam Girmaa, Malaakuu Dabalaa, Guddisaa Beeksisaa, Milkeessaa Kumsaa, Insarmuu Iddoosaa, Gabbisaa Dirribsaa fi Giddiisaa Cimdii jedhamu. Iddoo kaanis akkasumatti ajjechaan deemaa jira. Gara kunoo immoo Hadaamaatis immoo qabeenya Oromoo gubaa jiru warri Habashaa. Opiniyoon Habashaa amma hiriira baaftee sochii Oromoo kana dhaamsuudhaaf deemti. Wanti kun maal isinitti fakkaata? Waan dhaamu isinitti fakkaata moo itti fufa qabsoon kun? Waan dubbachuu fi wanti amma deemamaa jiru kun akka waraana bilisummaa Oromootti waan haaraa jenneenidha. Haaraa miti. Namoonni yeroo darbanii qabsoo kana nagaa mootummaa kan waliin geggeessinaa jechuudhaan biyyatti deebi'anii jiru bakka adda addaarra. Haa ta'uuti wanti kun yeroo kamirraa jalqabee adeemsi mootummaa kanaan nuuf galan turre. Mootummaan kun wanti inni raawwatu hundumtuu waan faajjessee yeroo ittiin bitatu umrii mootummaa kanaa EPRDF adwaa wayii kana umirra ga'ee qabsoo ummataatiin gara qabamaatti deemee lubbuu xooruudhaaf yeroo dheeressuu fi afaan damboobaa afaan warra sabaa dhukkubuu of fakkeessuudhaanii uummanni maal fedhaa maal hawwaa jechuudhaanii hawwii uummati bal'aan qabu hubachuudhaan yaada uummata bal'aa sana faana waan dhummoquu of fakkeessuudhaan qabsoo uummatooti dimokiraasiif bilisummaaf badhaadhinaa fi dagaaginnaaf hawwan kalees geggeessaa turtana saamanii butatuudhaan lubbuu adwaawwan dheereffataa jiranii. Ilmaayyuu ammoo kan mul'atu mootummaan Dr. Abiy Ahmed mootummoota Itoophiyaa yeroo kanaan dur darba fakkeenya akka Mallas Zeenaawii faayyoo walitti madaalleen kan ilaallu ta'u afaan Oromoo dubbataa. Konseptiin tokko namni itti waliin galle dubbichi abaluun kun Oromoodha jechuu miti. Dubbichi ideological issue. Waa'ee ideology irratti ideologiin uummanni Oromoo kaleessa qabatee arraatti qabataa jiru ideology sabboonummaa dimokiraasii fi walqixxummaa uummatootaati jechuudha. Ideologiin ammoo Abiy Ahmed qabatee jiru ideology Itoophiyaan bararuu Itoophiyaan qabsoo uummataatiin uummata jaarraa tokko walakka gabroomsisanaan yeroo gaffatamtee uummanni abbaa biyyummaa isaa deebifachuudhaaf injifannoo yeroo durrobetti Dr. Abiyyiin faani biyyoota ala kanaa waliin shiroota gargaraa qaxanii warroonni kalees sirna Itoophiyummaa dhaadhessa ba'anii fi Itoophiyaa leellisanii Itoophiyaa akkasiin uummata Oromoo irratti ol baatee uummata Oromoo garboomsitu warrooti kalees sababa suniin har'as deebi'ee yeroo qabsoon bilisummaa Oromoo belebelee guca tokko mul'isu jedhu baay'ee hinaafuudhaan akkamii fi shirree ammas deebinee injifannoo uummata Oromoo yeroo kana akkamitti jala butannaa kan jedhudha. Egaa dhugaa kan yoo ilaalle biyyi Itoophiyaa jedhan kun political space Dr. Abiy faanii political space bananii namni biyya irraa biyya kanatti deemee biyyi kunii seenaa jedhee fi fokkataa kalees qabdirra akka waan xiqqoo tokko deemtee namoonni ilaalaa turan. Inni kun dhugaa irraa fagoodha. Akkuma political space kalees banam jennee har'a political space sun mul'atan jiru. Warri kalees jedhee jiru gaaffaa jiru. Warrooti alaatti jiru irraa gaaffaa jiru. Maaliif odo tokko lamin bulin odo baatee lama sadii waliin deemin maniidhaa dan dadhabee. Gaddaa kanaan dura maniidhaa Israa'el Itoophiyaa kee jiru hunda qabsine xaallitti karcalle maani makkalaawi kan hundaayyuu man muuziyeemii goonaa jecha turani. Dubbicharra ammoo kanaaf haala fakkeenya Oromoo guutuu yoo ilaalte Boorana qabee Wallaggaa akka Jalbaatti Azaa Shawaa akka Dakuun Wallootti Jimmaa Adda Dooritti wadi qaate qeerroof qarreeni qabe Dr. Abiy angoo kanaatti hundaa'aati namooti garkuun shantamaa yeroo qabanii ba'a sanaayyuu ideoloojii diinummaa barsiisaa fakkeenyaaf bilisummaa Oromoo diin tarsiimoo mootummaa Itoophiyaatiif biyya Itoophiyaatiif gaagaa jechuudhaan sirba bal'inaa kilaf jala barsiisaa jiranii. Hawaasa bal'aanii abdii bilisummaa Oromoo akka diin ta'e kilaf jala barsiifataa yeroo jiran ammoo political space dhabnee jiru.
kan nama fuudhuu dadhabe namni dhufaa jiru. For example guji baatiif guji lixaatti yoo xiqqaatte maatiin kum torba 7,000 householdin faca'ee biyyumsaa keessatti biyyi dhabee ta'ee disintegrated ta'ee waan nyaata dhabee kunni hunduman ta'ee manneen nuti gubatamanii har'a uummatii makaraareetti akka jira jechuudha. Kun qofaa miti maaltu maal ta'e afaaniin burjaajessanii sabuun yeroo dheereffachuuf yoo yaalanii alatti haalli gara fuuldura jiru biyyi Itoophiyaa jedhamu kun ammayyuu seenaa halee irraan baranne seenaa halee irraa barate mootummaan kunini seenaa haaraa tokko imejji haaraan tokko suuraa halee sanirraa suuraa haaraa tokkotti deemuudhaaf qophii jirani. Inni kun immaan inumayyuu qabsoo uummata Oromoo ukkaamsuudhaa fi shirrii hedduun shiramee gabii hedduun raawwata. Kun ammoo dhugaan jiru kana maaliifi barcuma nam tokkootiif miti kanuma na ba'an. Abiyyi Ahmed lammaata ta'u abaluusa ta'u abiluusa ta'u we don't care about that. Wanni nu barbaannu akeeki galma uummata Oromoo qabate galma gaheera moo hin deemne. Firiin gootochi kaleessa fuudhanii qabsoo lafii ga'an sunini bakka gaheera moo hin deemne. Sirri. Progressiin adda adda qabsoo kanaan mul'ata addaanii garuu ammayyuu dhugaan jiru akeeki keenya bakkii qabannee. Inumayyuu afaan jala butachuudhaaf injifannoo keenya dabarsanii kan Itoophiyaa taasifachuudhaaf sirrii guutufameera garuu bararamneerra irraafneerra ni jirra walumaa jirra inni kallaan ta'eef inni tokko qabanii tokkotti jiraachuu xiqqaa jechuudha. Maaliif mootummaa kun kan irra waan hin baranneefi ammayyuu barataa hin jiru. Garuu kan nama jaalu warroota kalee kaarsaa turan nam kalatti waa waaqayyoo sanii keessa malee kan rabbi gadi buute namni rabbi jedhe biddeenu irratti kabalan irratti itti gabaanii afgaani. Har'a ammoo dhugaan kun biyya isaa Oromiyaa keessatti mul'ata jira. Uummanni Oromoo kan gaafa inni dheengaddaa ingoo kan qabate horii isaa qabe otoo isaa dheengaddi qalatana bifachuu walitti deebifachuu danda'e nootti walitti deebisaa. Maal hubannee kan godhe jedhee uummanni bal'aan gaafa jira baay'ee gadda jiranii jechuudha. Kanaaf mootummaan kun irumaayyuu kan caalaan wanni dhalachuuf deemu biyyi kun egaa hamaatti deema. Is kanaaf ammoo uummanni Oromoo gurmuu isa jabeeffatee qabsoo isa jabeeffatee waraana bilisummaa Oromoo waliin qindaa'uudhaan qeerroof qarree Oromoo waliin qindaa'uudhaan dargaggeessaa fi barataa fi barattoota Oromoo waliin qindaa'uudhaan biyyi kanaa yeroo gabaabaa keessatti fincilli cimaan mootummaa Abiyyi kan dhoofee abdii kutachiisa achi keessatti deemamu shakkii homaa hin qabnu jechuudha. Kan hayya jirra kan eegaa jirra irratti hojjetaa jirra jechuudha. Baay'ee galatoomi. Egaa wanti nama aarsu yookiin immoo nama dinqu tokko uummanni Oromoo keessumaa qeerroo fi qarreen Oromoo egaa dhiiga isaanii facaasanii dhangalaasanii kumaatamaan du'aniitu namicha kana Abiyyi Ahmed jedhamu kana aangootti ol baasanii hidda aangootti ba'ee Oromoo gadi siqsuu fi tuffachuurraa hin deebine Amaarti illee waan hin goone Tigreen illee waan hin goone gochaa jira. Hin milkaa'a jettu amma namichi kun milkaa'a akka deemutti milkii argata. Namni kun gonkuumaayyuu namichi kun kan milkii isaa argata garamii argata. Oromoo yeroo ajjeesaa jiru milkii isaa argata. Afaan Oromoo dubbachaa an Oromoo dhaafin jedha. Sirna booddeessaa kaleessaa kabarii itti dhume. Kan deebisee uummata Oromoo irratti fa'uu fi nafxanyoota masaraa isaa yeroo marsee akka rochoo gaalaa hooqamoo kaanii deemanii sana gaafii bilisummaa diimokiraasii uummanni nagaa jecha baroota dheeraa gaafatee fi eebuu qabsan ukkaamse akkasitti irra darbee Itoophiyaa dullatti akka durii professional state tokko dhaabuudhaaf Itoophiyaa aadaan tokko afaan tokko seenaan tokko kan eenyummaan keessatti calaqqisu identity Amaaraa identity hunduu bakka ka'e Amaarri warri gaafa darbiin kufu mata qabatee beekunini har'a ammoo deebi'anii inni maqaafachaa taa'u malee dhugaa walitti dubbachuudhaaf namootattis miidhaaf bifa taa'ee hoogganaa jira bari. Waan namni itti buufaa oolu inni garam kan ta'e gadaatti hin ba'aa jira bari. Kanaafii akka Oromootti deemaa hin jiru
يمكن ثاني قبل البرنامج ولا جافا سري الله بيقول كلام قبل بيجي أمة رمو تسبي ومن رمو كقد قد هذا ومن رمو كان قال أشوفك إن بفتح جبهة كيرو كارين سبك الرام بسم رمو دلالته والإنسان ثم كوروني أبدأ أنا بسجلات أبدأ وين كذا يروح جبهة تقرأ أبان فيكم جبهة تيجي تاجتو يبدأ من مثل كائن من الكابتن ده قبل الجرا هو القبل ولا كذبنا هذا زي الجيران هاي أمّا ودنيني نجاد أنكرا نجاتيني كبسوتي كوتاتي فلانونها ديمو جدّين ناسنا أبا أوزوامي ومتا كان بي على تلقى الشيكوني كيجي بجت شارع قوم سلافي ينما وامي مو جدّو راني يو أمارت تقلتي أكمن درتي تتوك نفتنيا نما كبينيا أورمو بكي عندك جواجرو كيسا مقالة دامات نما جيسا جرو فين سار هيريرا باساني نفتنيا باساني جران naftanyaan ulee qabattee qabeenya Oromoo suuqii hunda gubaa jiranii Oromoo bakkee argetti ajjeesaa jiranii jarri kun gaafuma kottaa nagaadhaan hojjenna jedhanii nama waaman kijibanii Oromoo gowwoomsanii harkatti galfachuuf waaman immoo dubbiitu iyyuu harkaa bacancare moo maal sinitti fakkaatan naa yaadda. Nuti haati kun indeessa waa'ee warkana kun waa'ee amansiistuu miti ammayyuu dadhabbiidhaaf biyyi indar filannoo deemaa tun dimokiraasii gadhaabna filannoo kennaa isaan jedhan kunini yoo agam dhugata waan kanaan dura barreedduutu jira Dr. Mararaan waggaa meeqa filannoo isaan waliin dorgomaa jira uummanni Oromoo guyyaa tokkollees Marara guddinaatti filannoo osoo hin darbeen beeku dhugatitti yoonanni ammoo Dr. Mararaan takka milkaa'eera maaliif hin mirkoofne haalli filannoo soofaa biyya Itoophiyaa jedhamu keessatti there is no free and fair and transparent democratic election in Ethiopia. We don't have any Caribbean. If you couldn't be a monopoly to Koti, worry board this Lamania, what I would get to Namani. Again, the Tormarani, what got to have the Hundu Satilano is Abu Tansara, Maricani Burajet, or the Lano. But Hunda, the Hundu Satilano, they come up. Manicani, whatever, no good on me. What I got the Tormaraya, Satia, graduate. كنتنا بنخلق كذا وامدك كم إنما فول بلا في كذا من كلني ورجع كمين صابنا كميني وروني بالسماء وما ترمو خبرني وروني إذا ولا بدنا أرمي عشان أرمو بالسماء ترموني في كذا لكن كلنا كمين تنكاني أكمل تنكوم أورا كتبوا أورا بتاكل دينيرا أكاتا ريجين بقولان أكاتا بلانو أتبر برامو صدركا جرينا صدركا جديد أصل بيلما شيء ذا لكما كنافي كل يوم بكم ومن رموا تلاقون إنسان في البر هذه في تجوني أبديو ما بري وده متى هذه دراسة ماله سري ده ما كذي ده متربى ورموا جيدا بس أنت بتقدرات لما يجوا رموا بتقدرات ومن رموا إنسان في الأكل مرة بيجي خلفان في الأكل لا تقول طيب كيف تقول صبي دارو إنسان ما له إنسان بورد خان خيسة تأكله إجازة كندات جدار أكله دبلة كافي كتوت تخاي تكذب يولفاتين ينتقل الأوامر خنافو خن يلالو أمتي نسيبون سلة في سلة خاكنيوان جبريل بورد سلو ولا بتاع نكون نجاب جالك الساجتي خنافي ينتي بين مجرو وجود شرو مكاتاي كذي سر إني شراء هاتو أمنا عدي وابونا هاقلو جدامي جوار فا خطة قلا جديغا جواري وابو أكا قلو تتابا چاتوري الرمو دبين اسمتو غرا قلتي نما جيكم سا اومي جراني كنو سا هيرو دافي تتابا چاجرو أبشان اللي مكاسا كاستي شبرتنيا جتي كاسا جتي إننا سنا وابوني قلو أفماف جديمو جوارين إن أمن نمو مالين حرة تمت جوار غرغلي جرا ولو لي الناس أنا كمت هريات جرا أكا وابون هركا كنة تتافا چاتوري مالتو أمم ميدسي كان بيجي هذا اللي وراه بيجرم مفكرنا وانكم هذا اللي وراه بيجي ما واجي أثر رخاصني وتوقف بلا الرمل تاجي
deemanii fi kan jedhu komaanderii tokkini yeroo namni nagummaa isaa eegaa jiru isa najanii baa jedhu sagalee dhageenya. Hin dhaga'ama sagaleen kun gadi dhiifameera. Inni kun ammoo dharmoo dhugaadha. Waan dhugaama wanti kun diraamaadha. Diraamatti taphatamaa. Jawaar yeroo weboo boodiyama taasisuu fedhe kanatti uummata Oromoo baay'ee balaaleffatee. Uummanni Oromoo waan kareeree gaddasan irra baay'ee jibbeera, baay'ee tufameera. Kun uummata Oromoo keessatti tootanii dhibba qabamee ture. Uummanni Oromoo abaara ture. Kanirra kan ka'e Jawaarii kanammayyuu jaalalaaf mararfannoo kaleessi uummata Oromoo biraa qabsan achi isaanii bituuf jecha akka waan uummata ODP walqabbii qabu fakkeessuudhaaf diraamaan hojjetamee jennellee dhugaarra fagoon akka fakkaatu. Kana egaa xiinxaltootaaf nama hundaafuudhaaf kun Oromoo hundaafuuf hojii mana haa ta'uuti ammoo dubbichi diraamaa fakkaata. Walitti dhiyeenya Dr. Abiyyi ni qabu lama magarsaa inni waliin qabu jedhaafu wanti kun fakkeessanii namichi kun onnee uummata Oromoo keessa waan tufameef onnee uummata Oromoo keessatti deebisanii akka karaa isaa kanaan ammallee waa tokko irri gaanii uummata Oromoo sobuu danda'an tokkoo fi jaalalaaf mararfannoo uummata Oromoo namicha kanaa bituuf diraamaa hojjetamnaaf fakkaataa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf egaa dubbiin amma kan namni ijoon jessu tokkoffaa Abiyyi Ahmed idduma aangootti dhufee amma waggaa tokko walakkaa reessaa. Iddasii namtichi kun baay'ee muddamee siidaa qe'ee Minilik jajjabeessuu, siidaa Minilik haaraa ijaaruu, namatti dubbachuu, tuffii Oromoo qabu immoo akka barbaadetti tuffii inni qabu gadi ba'ee sabboonummaan Oromoo Itoophiyaa balleessee kanaafuu baduu qaba jechaa otoo jiru. Leencoo Lataafaa kan akka Leencoo Baatiifaa kan akka Fayyisaa Leellisaafaa kun jala galanii ammallee Jawaar araarsina jechaa jiru. Jarri kun otoo Abiyyi siidaa Minilik jajjabeessu, otoo inni Amaara bira dhaqee takka masqalii dhungatu, takka waa'ee naftanyaa kana dhaadhessuu fi Oromoo tuffatu, akkam ta'aniitu iyyuu otoo iji isaanii arguu maaliif iyyuu jala gogguuf waggaa baay'ee immoo Oromoo bilisoomsina jedhanii Oromoo kana gara duulaatti oofanii nama kumaatamaan ajjeesisaa warra turan keessaa tokko Leencoo Lataati. Nama akka Fayyisaa Leellisaallee barumsa hin qabu, beekumsa hin qabu haa jennu. Maal ta'eetu iyyuu Leencoo Lataanii Minilik bulguu Oromoo harmaa fi harka mure kana otoo arguu namtichi Abiyyi Ahmed jedhan otoo namicha kana Minilik kana leellisu maal ta'ee jala kaatee har'a immoo Jawaar wajjin walitti araarsina mootummaa OPDO wajjin walitti araarsina jedhee tattaafachaa jira sitti fakkaata. Kun hundiidha akkuma naftiin isinis gaafii naanaafis gaafiidha. Kun inni tokkoffaadha. Murteessaan